Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqayyo tokkotti ni amannaa. Ameen. Barumsa keenyaa kunoo amma fayyiteetta. Kanarra kan caalu akkasitti hin dhufneef lammaffaa deebitee cubbuu hin hojjetin. Wangeela Yohaannis boqonnaa 5 lakkoofsa 14 irra kan jedhuun kaanee waa'ee dhukkubii akkamittiin gara biyya lafaa akka dhufee Waaqayyo keenya immoo akkaataan itti nama fayyisuu danda'u karaa gurguddaa lama akka jiru sanaa fi karaa itti dhukkubii namatti dhufe sana jalaa immoo ittiin fayyuu dandeenyu kan jedhu sana ilaallee turre jechaadha. Meegaa har'a immoo kan ilaallu Waaqayyo karaa gurguddaa lama nama fayyisa. Tokko kallattiidhaan, lammaffaan immoo alkallattiidhaan. Kana ilaalla. Kallattiidhaan akka Waaqayyo nu fayyisuu kitaaba qulqulluu keessatti caafamee jira. Seensa barumsa keenyaa kana keessattis dubbachuudhaaf yaaleera. Amma garuu kun namni baay'eenis amaleeffannaadhaan waan beekuuf isa kanuma yoon jedheen ga'a misa lammaffaa ilaalla. Ni lammaffaan Waaqayyo alkallattiidhaan nama fayyisaa jenne. Dhugaadhumatti Waaqayyo hundumaa gochuu inni danda'u hundumaa kan qabu sababa garaagaraadhaan nama fayyisuu ni jaallata. Karaa itti Waaqayyo nama fayyisuu danda'u jaallatu keessaatii mee qabxii itti laannee arfan shanan tokko laalla. Lama tokko karaa bishaanii yookaan karaa tsabalaa. Waaqayyo karaa bishaanii karaa tsabalaadhaa akka nama fayyisu Macaafa qulqulluu keessatti iddoo baay'eetti barreeffamee jira. Macaafa raajii, macaafa Iyyoob boqonnaa 33 lakkoofsa 14 gubbaa irratti Waaqayyo karaa tokkos karaa biraas nama barsiisa. Nama ni fayyisa. Namatu hubatu malee akkuma jedhe. Kanaaf akka hubannuudhaaf jecha meesa jalqabaa Waaqayyo bishaan sababa godhatee nama fayyisa. Waa'ee bishaanii kitaaba qulqulluu keessatti wanti baay'een barreeffamanii jiru. Seera uumamaa boqonnaa 1 lakkoofsa 2 irraa kaanee Waaqayyo jalqabumayyuu yeroo uumama uumu hafuurri Waaqayyo bishaan irra jira ture jedha. Hafuurri Waaqayyo irra waan jiruuf karaa bishaanii Waaqayyo nama fayyisa. Karaa adda biraa lammaffaa moototaa 5:8 kaasee gaafa ilaallu Ni'imaan namni jedhamu loltuun biyya Sooriyaadha. Akka bara duritti dhukkuba qoricha hin qabne dhukkuba lamxii jedhamu sanaan qabamee mana qorichaa iddoo hundumaa deemee fayyuu kan dadhabe gara biyya Yerusaalem dhufee ajaja raajaan Waaqayyo Elsaa'i kenneetiin galaana Yordaanos keessatti si'a 7 cuuphatee ba'ee dhukkuba isaa dhukkuba lamxiitti fayyeera. Macaafa Iyyoob boqonnaa 42 irrattis waggaa 38 guutuu ciisaa kan ture Iyyoob dhukkuba isaa kanarraa kan ittiin fayye bishaan Yordaanos kanatti cuuphamee ittiin fayye. Wangeela Yohaannis boqonnaa 5 gubbaa tokko kaasnee akkuma ilaallu namoonni baay'een dhibee isaanii garaagaraarraa ergamaan Waaqayyo bishaanicha gaafa baarraku, gaafa eebbisu, gaafa sochoosu dhukkuba isaanii kamittiin fayyu turanii jedha. Ergamaan Waaqayyo bishaan sana eebbisee fayyisu Rufaa'eliidha jedhu abbooti. Rufaa'el jechuun silayyuu Waaqayyo fayyisaadha, Waaqayyo hakiimiidha, Waaqayyo qorichaa jechuudha waan ta'eef. Karaa adda biraa Wangeela Yohaannis boqonnaa 9 irras gaafa dubbisnee ilaallu mucaa haddisaa gogaa ta'e nyaara ijaa iddoo ijaa hin qabne san dhaqii bishaan Saaloomeetti cuuphadhu kottu jedhee hancufa biyyoo lafaatti tufee quba isaatiin booccesse iddoo ijaatti immoo dibee dhaqee cuuphadhu kottu gaafa jedhu dhaqee cuuphatee ilaalaa dhufee akkuma jedhu. Egaa waa'ee bishaanii akkana gaafa ilaallu dhukkuba qoricha hin qabne kamirraallee namni ittiin fayyuu akka danda'u caafamee jira jechaadha. Tokkos bishaanni cubbuurraa nama qulqulleessa. Dhukkubillee egaa kan argamuudha cubbuu isa hin argamne irraayyuu akka nama qulqulleessuu amma caafamee jira. Macaafa raajii Hisqeel boqonnaa 30:25 gubbaa irratti ani bishaan tallan isinitti facaasa. Isin immoo xuraa'ummaa keessanitti cubbuu keessanitti ni qulqullooftu. Laphee dhagaasa ta'e isin keessaa baasee laphee laafaa isin keessan kaa'aa akkuma jedhu. Wangeela Maatewos 3:11 bishaaniin cuuphamaa gaabbii galaa jedhee Yohaannis abbaan cuuphaadhaa akka lallabaa ture. Luqaas 3:16 irras hojii ergamootaa 13:24 gubbaa irrattis maal jedheeni ani amma bishaaniin sun cuupha.
inni na teellaa dhufu immoo garuu hafuura qulqulluudhaan ibiddaadhaan sin cuuphaa akkuma jedhe. Kanaafuu cuuphaa qalbii jijjiirrannaadhaaf illee bishaanni faayidaa guddaa qabaa jechaadha. Karaa adda biraa tokkos mootummaa Waaqayyoo dhaaluudhaaf illee bishaanni nu fayyada. Dhuguman isiniin jedhani bishaaniif hafuura qulqulluurraa si'a lama dhalattan malee mootummaa koo hin dhaaltanii akkuma jedhe. Yohaannis 3:1 kaasee akkuma agarru. Keessumaa keessatti bishaanni jireenyaa ana. Bishaan jireenyaa kana kan dhugummoo jireenya bara baraa qabaa akkuma jedhe. Wangeela Yohaannis 4, Wangeela Yohaannis 19:25. Kanaaf gaafa jimaataa gaafa fannifamu cinaacha isaa mirgaa keessaa Lingaanos gaafa oraanee buqqisu dhiigaaf bishaanni kan burqeef kanaaf. Dhiigni gaafa sana burqesa dhugnu bishaanni sun immoo ittiin cuubamne jireenya argannu sanaa jechaadha. Kanaafuu waa'ee bishaanii gaafa laallu maal agarra jechaadha. Dhugaadhumatti mucummaa ittiin argachuudhaaf ittiin mootummaa dhaluudhaaf iyyuu bishaaniin sababa godhatee Waaqayyo nu jaallate waan ta'eef karaa kanaa fayyina foonis ta'e lubbuu Waaqayyo nu laachuu jaallateera jechaadha. Inni sadaffaan karaa ittiin fayyuu dandeenyu dibata qulqulluudhaan. Dibata qulqulluu qibaa qiddusii. Egaa qibaa qiddusiidhaaf qibaa meerooniin garaagara. Qibaa qiddusiin iccitii mana kiristiyaanaa torbanuu keessaa isa tokkodha. Akkaataa dibata kanaan akka ittiin namni fayyuu danda'u duraan dursa Waaqayyo karaa abbaa keenya Museedhaa Matsaafa Seeraa keessatti kaa'amee jira. Seera ba'uu boqonnaa 31 kaase. Egaa dibati kun dhugaadhumatti ajaa'iba guddaa hojjeta. Keessumatti immoo Waaqayyo kakuu haaraa keessatti ergaa Yaaqoob boqonnaa 5:13-18 irratti maal jedhaa? Namni gammade jira inni haa faarfatu. Kan gadde jira inni haa kadhatu. Kan dhukkubsate jira inni luboota waldaa kiristiyaanaa mana isaatti waamsifatee kadhannaa haa godhaniif. Dibata qulqulluu haa dibani. Kadhannaan akkasittiin godhamu cubbuu namicharraa kaasee fayyina sillaataaf waan ta'ee jedha. Kanaaf kun amma ajaja gooftaati jechaadha. Kanaafuu akkamittiin nama fayyisuu danda'a? Karaa dibata qulqulluu jechaadha. Egaa dhugaadhumatti namoonni baay'een mana kiristiyaanaa keenya kana keessatti dibata qulqulluu kanaan kan isaan fayyan waamuma bifa ajaa'ibaa ta'e dhibee gadameessaarraa lafa seerjrii gochuu yookaan baqassanii fayyisuun hin danda'amne morma jalaa namooti baay'een dibatanii kan ittiin fayyanii dhugaa ba'an hedduun isaanii jiru jechaadha. Kanaaf dibata qulqulluu kanaan isuma keessa dhukkubu ala isaarra dibata kana yoo diban salphaatti fayyuun akka danda'amu abbaan sagalee kanaa sila Waaqayyo abboomee hojii isaa hojjechaa jira jechaadha. Inni kan biraan arfaffaan kan ittiin namni fayyuu danda'u maal yoo jettanii qabeenya mana qulqullummaa keessa meeshaalee mana qulqullummaa keessa jiran meeshaalee hafuura qulqulluudhaan eebbifaman dibata qulqulluudhaan qulqullaa'an kana tuquudhaan isaan eebbifamuudhaan fayyuun hin danda'amu. Isaan kunis tokko mee ulee Musee fudhaa ilaalaa. Ulee Musee kakuu moofaa keessatti mee ulee Musee fudhaa ilaalaa. Uleen Musee ajaa'iba guddaa gochaa ture. Uleedha garuu galaana diimaa gargar hireera. Laga Abbayyaatti rukutee dhiiga ta'eera. Karaa adda biraa Fari'oon fuulduratti immoo ajaa'iba gurguddaa 10 ittiin hojjeteera. Kana beektu uleedha garuu. Amma ulee sana sababa godhatee waan argamu sababa godhatee hojjete malee kan hojjete Waaqayyoodha malee uleen sun Waaqa ta'e miti. Kanaaf Waaqayyo waanuma jaallate waanuma eebbise sababa godhatee nama fayyisuu ni danda'a jechaadha. Inni kan biraan uffata mana qulqullummaa keessa. Uffanni mana qulqullummaa keessa kan hafuura qulqulluudhaan eebbifaman, kan fannoo gooftaadhaan eebbifaman, kan dibata qulqulluudhaan qulqullaa'anitti bu'uun nama fayyisa. Kanas immoo yeroo jennu akkasuma miti. Wangeela Maatewos boqonnaa 19 lakkoofsa 20 irratti dubartiin Yoosqinaa jedhamtu uffata gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos tuquudhaan uffatuma saayyoon qabe nan fayya jechuudhaan dhattee dhokattee karaa teellaa ooyaasaa qabdee fayyiteedha. Amma ooyaa sana Waaqa ta'e jechuu miti. Namni qulqulluun namni Waaqayyoonni qulqulluun uffatee waan jiruuf ooyyaama namni Waaqayyo uffatee jiru kana yoon tuqachuu isheetti akka itti namante. Karaa adda biraa immoo nuti maal jenna gaa uffannaa namni Waaqayyo uffatee jiru. Uffannaa maqaa Waaqayyo itti waamamaa jiru. Uffannaa mana Waaqayyo keessa jiru kan yoo jenne amantiidhaan kan tuqnu yoo taane fayyuu dandeenya. Fakkeenyaaf hojii ergamootaa 5:15. Hojii ergamootaa 5:15 irratti waan ajaa'iba tokko agarra.
nama hafuura xuraan qabe sireedhaan baatanii fidanii kallattii gaaddidduu Phexros jala siricha kaa'u turanii. Gaaddidduun Phexros namicharra gaafa bu'u dhukkuba sanarraati ni fayya ture. Hafuura xuraanis ciraanee keessaa ba'aa ture jedha. Ilaalaa gaaddidduun Phexros irra bu'e jennaan inni immoo uffatarra yuun caala. Gaaddidduun hin qabu hin argamu. Karaa adda biraa hojii ergamootaa boqonnaa 19 lakkoofsa 11. Hojii ergamootaa boqonnaa 19 irratti namoonni qulqulluun Phaawulos shaashiin mataatti maratu. Herbeen ittiin dafqaa xaa'atu. Herbeen ittiin dafqaa xaa'atu. Shaashiin itti mataatti maratu shaashii adii luba waan ta'eef namoonni kukkutatanii fudhanii galanii mana isaaniitti fudhanii galanii dhukkubsataa mana jirurra buutu kaa'u turanii dhukkubataan sun hin fayya ture jedha. Kanaafuu akkaataa kanaan namooti baay'een eebbifamanii fayyaa turan. Karaa adda biraa manuma qulqullummaa keessa siilii jiru. Matsaafa mana qulqullummaa keessa jiru. Fannoo mana qulqullummaa keessa jiru. Ibnatii mana qulqullummaa keessa jiru. Kan eebbifame yeroo hundumaa sagalee Waaqa irratti dubbifamaa kan oolu sana namni fudhatee amantiidhaan yoo dhungate lafa dhibee isaatiitti yoo qabate fayyuu danda'a. Dhugaa Waaqaan sanitti himaani. Mee warri sagalee kana dhageessani ammuma amantiidhaan godhaa hin agartus. Godhaa hin agartu. Utuu yeroo argadhee isinitti waan godhame hundaa isinitti himaa deeme nan jaalladha. Taatee qabatamaa gadaamii keenya keessatti taanaan mana qulqullummaa keenya keessatti wanti kana fakkaatu godhamaa jiran ajaa'iba waan ta'eef. Inni shanaffaan iddoo qulqullooti dhaabbatan. Iddoo qulqulloonni dhaabbatanii kadhatan biyyoo milla isaanii jala. Awwaarri milla isaanii jala. Qoricha. Lammaffaa moototaa boqonnaa 5:17. Lammaffaa moototaa 5:17 irratti Ni'imaan gaafa fayyu gaafa dhukkuba qoricha hin qabne sanarraa qulqullaa'ee gaafa galuudhaaf jedhu Elsaa'i waa ta'uu kadhatee jedha lakkoofsa 17 irraati. Maal kadhatee iddoo dhaabbattee fayyina natti lallabde sagalee Waaqoo natti himte kana biyyoo milla kee jalaa nan maarradhee fudhadhee galaa naaf iyyami jedhee jedha. Biyya Sooriyaatti gaangoo lamatti fe'atee fudhatee galee jedha. Iccitiin kanaa dhaarraa maalii dhagaa? Lafa abboonni keenya qulqulloonni eebbisanii kadhachaa turan, buuressanii kadhachaa turan, gadaamiin isaanii jiru. Iminatii gaafa gadaamii tasaalaman iminatii fudhannee galla. Caafamee jiraa fudhannee galla. Kan fudhannee gallu sana kaan qara qabu qara bakkootti dabalata. Barakati mana isaanii guuta. Kaan immoo sana tsabalatti bulbulee dhugaa dhukkuba isaatti fayya. Kaan maasii isaatti facaasa. Maasiin isaa barakatan fiduu yoo ta'e barakata fida jechaadha. Maasiin isaa yoo dhibeen garaagaraatti baay'atu yoo ta'e dhibeen isaa irraa ari'achaadha. Kan nama dhubu yeroo darbe raammoon Ameerikaa sun yeroo isheen maasii namaa fixaa turte namoonni baay'een ibnatii bataskaana fudhatanii gadaamii fudhatanii sabalaan bulbuleetti naqaa turan. Dhugaadha maasii isaa tokkotti irratti illee jedha. Dhugaa ba'aa turan. Kanaafuu amantii nama barbaadaa akkasittiin jechaadha. Karaa adda biraagaa ixaana mana qulqullummaa keessaa kanneen kana fakkaatan kun waanuma eebbifamaan sun nama fayyaduu danda'a. Inni kan biraan Jaaffaarratti ilaallu biqilooti mana Waaqayyoo keessa jiran illee qoricha. Silumayyuu Waaqayyo dhala namaadhaaf qoricha inni kenne inni jalqabaadhaa biqiloota. Fakkeenyaaf Addaamiidhaaf biqila inni kennee biqila xeenaa Addaam jedhamtu jirti. Xeenaa Addaam kan jedhamtu. Biqilli kun hanga irraatti dhibee garaagaraadhaaf qoricha. Xeenaa Addaamii kan jedhamtu. Seenaan kanaas kitaaba qulqulluu kee jira. Inni kan biraan immoo waan guddaa nama ajaa'ibu matsaafa mazgaba qiddaasee maaramii andimtaasaa fuula 256 irra dubbistanii yoo ilaaltan akkas jedha. Nohi bishaan badiisaa booda Waaqayyoo Nohiin gaafa eebbisu baay'adhaa dachee lafaa guutaa gaafa jedhu kan isaan dhukkuba isaanii ittiin fayyan immoo gosa qorichaa biqiloota keessaa 1,000tti agarsiise jedha. Gosa qorichaadhaa biqiloota keessa jiran 1,000tti agarsiise Nohiitti jedha. Kitaaba qiddaasee mazgaba qiddaasee maaramii fuula 256 irra. Maal inni kun nattanii 300 dhadhaa keessaa argattu jedhe. 300 immoo nadhii dammaa keessaa argattu salphaatti jedhee jedha. Akkana jechuun maal jechuudha? Saawwanni biqila garaagaraa dheedu. Calalamee dhaatee karaa dhadhaadhaa argatamuu hin danda'ama jechaadha. Karaa adda biraa kannisis damma gaafa dammeessitu abaaboo garaagaraa xuutti.
Abaaboo kana xuuxu kana keessatti sagaafa waaqayyoon Nohii itti himee sana keessaati xuuxxee fiddee sanarraa fayyuu hin danda'ama waan ta'eefidha. Karaa adda biraa immoo qabatamaadhumaan waan akka qullubbii adii, kuduraan muduraan ammaa saayinsiin reefu bira ga'ee kana fayyadamaa sanan fayyadaminaa jedhu kun bu'aa maaliiti yoo jettani bu'aa kuduraan muduraa jechaan. Karaa adda biraa kitaaba qulqulluu keessaas Hisqiyaas kan nama dhukkubsatee ciisaa ture. Hinduuta malee hin fayyitu kan ittiin jedhamee ture. Maaliin fayyi? Jecha waaqayyoon afayyu malee dhaaqiitii biqiltuu baala isaa kuti fidiiti hiitoo keetti siif adibu hiitoon kee siif qooraattiin jedhee jedha. Lammaffaa Moototaa 21 irratti, Matsaafa Raajii Isaayyaas 38 irratti, Tarafa Ermiyaas boqonnaa 12 irraa kaasee arguu dandeenya jecha. Kanaafuu biqilaarraanis fayyuu hin danda'amu. Inni kan biraan wanti isin ajaa'ibu mee mana qorichaa biyya lafaa kana keessatti amma qorichi irraa hojjetamee bifa kiniiniidhaan bifa limmoodhaan namaa kennamu maalirraa hojjetame? Yaaddanii beektu? Harka 100 keessaatii 85 maalirraa hojjetamee kan inni irraa hojjetamee biqiloota. Kan nama bunni kan biraan immoo maaltu dabalamee summii marrataafaa summii bofaati. Kanaafuu kuduraan muduraan kuni faayidaa guddaa akka qabu kitaaba keessatti barreeffamee jira jechaadha. Mee waa'ee yeroo kana isiniin jedhamma summii bofaa yeroon isiniin jedhu isinitti bitaa galuu danda'a. Mee kiliinikoota tokko fudhattanii yoo ilaaltan mana kiliinikaa fuula dura armaan jiru armaa fakkii bofaa fi xofoo wayitu jira. Maaliif taa'e sun jira? Karaa adda biraa immoo TV marraa Naashinaal Joogiraafii kan jedhu fudhattanii ilaaltan faranjoonni kun bofa kana laga keessa barbaadanii yeroo isaan bilqaatti itti qacuun fayyina agartu. Maal godhu? Sun amma biqila kan dabalameetu hojjetama. Kanaaf tirfiin fudhatinaa sin miidhaa. Safaraan fudhadhaa jedhanii ogeessi kan namatti himu kanaaf safaraa ol taanaan kan nama miidhuuf kanaaf innumti biyya lafaayyuu waaqayyo qoricha godhe qoricha taayyuu malee maalirraa hojjetame jechaadha. Kanarraa hojjetame jechaadha. Egaa maatiiwwan waaqayyo Matsaafa Siraak boqonnaa 38 tokkorraa kaastanii yoo ilaaltanis waa'ee akkaataa itti waaqayyo nama fayyisu akkaataa qoricha itti qophaa'u caafamee jira jechaadha. Egaa isa kana keenya waan barbaadee miti gamanumaan akka hubattan jedheetan. Amma garuu waan isinitti himu egaa waaqayyo alkallattiidhaan nama fayyisa gaafa jennu akka seera mana amantaa keenyaatti kunoo kallattii kanneen kanaaf kana fakkaatu nama fayyisa. Manni kiristaanaa keenya bara durduriidhaa kaatee akkaataa kanaan itti fayyadamtee ijoollee ishee itti fayyadaa turte, barsiisaa turte, ittiin fayyisaa turte, fayyisaa jirti har'as. Garuu namoonni kaleessa dubbiin kun hin galleef amma reefuu galeefi madda nagadaa godhatanii madda galii godhatanii itti fayyadamaa jiru. Fakkeenyaaf qibaa qidduusii kan gurguran bishaan eebbifamaa kan jedhan jiru. Kaleessa isa turan. Namumti keenya kaleessa dheengaddoo jarri kun hin beekan harree maal hojii dhaqechi. Maal fayyadamuu dhaqe? Kanallee beekuun hubachuun waa tokkodha. Karaa adda biraa dibata qulqulluu kan dibuu danda'u luba duwwaadha. Namni aboo lubaadhaan qabne dibuu hin danda'u. Irraas hin dibatinaa. Tsabalas eebbisee kan laachuu danda'u, imnatii eebbisee kan laachuu danda'u luba duwwaadha. Fannoon eebbisuu kan danda'u luba duwwaadha. Kennaan kanaa immoo akka isaaniif kennameera. Kanaafuu amma fayyiteetta kanarra kan caalu akkasitti hin dhufneef deebitee cubbuun hojjetin jedhe. Mee otoo achi hin dhaqin fuula dura amma gaa waa'ee Matsaaguu irratti kaanee kana dhaqne. Matsaaguu hin dhukkubsate bara dheeraa taa'e. Mee isin keessaa namni fayyaan eenyudha? Eenyudha namni fayyaan? Eenyudha fayya buleessi? Yoo amma fayyaa fakkaanne immoo bor immoo dhukkubsachuun keenya nafu. Kanaafuu dhukkuba keenya kanaaf qorichi waaqayyo qofaadha. Dhukkuba keenya kanaaf abbaan qorichaa waaqayyo qofaadha. Yeroon akkana isin hin jedhu immoo mana qorichaa hin dhaqinaa miti. Dhaquu dhaqaa garuu kan na fayyisu waaqayyoodha jedha. Qoricha sana sababa godhate, limmoo sana sababa godhate, hakiimii sana sababa godhate kan na fayyisu waaqayyoodha. Bishaan, masqalii, fannoo, biqila, imnatii, meeshaalee mana qulqullummaa keessaa dubbannaa abbootii keenyaa sagalee waaqayyo sagalee matsaafa qulqulluu sababa godhate kan nu fayyisuu danda'u waaqayyoodha. Kanaafuu maal gochuu qabna ree? Duraan dursa yeroo dhukkubsattan mana waaqayyo
dhaqaa kadhachiifadhaa. Waaqayyoon kadhadhaa. Maalan balleessee jennaan laata? Karaa sadanuu keessa sanatti dhufe laata? Jedhaatii madda isaa qaawwaa isaa duuchaa. Akkanatti mana qorichaa dhaxxanii jennaan dhibee keessaniif qoricha ol argata. Yoo ta'uudhaa baate ofumaa birrii baaftu, ofumaa dadhabdu, fayyinni hin jiru. Kisaaraa waa lamaa kisaartu, fayyaas dhabdanii birris dhabdu. Akkas akka hin taaneef dura of gaafadhaa, dura of qoraa, nissa abbaatii keessan bira dhaqaa. Ani maal balleessee naan eessaan natti dhufe laata? Jedha qoraa of ilaalaa. Lammaffaa Qorontos boqonnaa 13 irratti qoraa of ilaalaa jedha waan ta'eef. Kanaafuu akkanattiin salphaatti fayyuu danda'ama. Yoo ta'uudhaa baate garuu akkasumaan ofumaa joorraa jechaadha. Dhumarratti egaa dhukkuba kanatti immoo Waaqayyo arjaadha. Abbaa dhiifamaatti nu fayyisa. Edda fayyitanii booda lammaffaa deebitanii garuu cubbuun hojjetina. Inni jalqabaadhaa utuu hin beekin nu hojjenne gooftaan arjaan nu dhiisa. Lammaffaa beeknee balleessinaan dhiifama hin argannu. Kanaafuu edda fayyitanii booda deebitanii cubbuun hojjetina. Deebitanii Waaqayyoon hin baddalinaa. Deebitanii Waaqayyoon hin aarsinaa. Deebitanii seera isaa hin cabsinaa. Deebitanii seexanaaf qodaa hin ta'inaa, garba hin ta'inaa. Eegaa haga dhumaatti jabaadhaa dhaabadhaa. Deebitanii akka booyyee miiccattanii deebitanii hin gangalatinaa. Booyyeen miiccattee deebitee gangalatti. Gaafa gangalattu xuriin ishee sun sanarra kan caalu ta'a. Kanaaf adabii keenyatti kan caalu ta'a. Akkan akka hin taaneef haga dhumaatti jabaadhaa dhaabadhaa. Qindaaseerraa, faarfannaarraa, qurbaanarraa, kadhannaadhaaf laguurraa, hojii Waaqayyoo jaallatu 11 baasnee mana isaa ijaaruurraa teellaatti hin deebinaa. Waaqayyoon hin gaddeessinaa, hin aarsinaa. Waaqayyo nama deddeebi'ee isarratti badii dalagu hin jaallatu, seera isa cabsu hin jaallatu waan ta'eef. Kadhannaan dubaroo Maariyaam, eegumsaan ergamootaa, waadaan qulqullootaa, eebba abboolii keenyaa hunda keenyaa wajjin haa ta'u. Egaa Waaqayyo arjaan nu hunduma keenyaa dhibee garaa garaatiin dhukkubsachaa kan jirru, dhibee keenya kanaatiif qorichillee hin jiru jedhamee abdii kan kutanne Waaqayyo bira qorichi jira. Uumaan keenya jalqabaa isa, abbaan keenya jalqabaa isa. Inni sagalee isaan jecha isaan nu fayyisa. Kallattiidhaan nu fayyisa. Alkallattiidhaan nu fayyisa. Dhugaadhuman sinitti himani. Dhukkuba addunyaa kana keessa jiran qoricha hin qabu kan jedhan kan HIV, kan akka HIV, kan akka dhiibbaa dhiigaa, kan akka sukkaaraa, kan akka kintaarotii, kan akka kaanserii, kan akka dhibee onnee Waaqayyoodhaaf salphaadha. Innoo du'aayyuu boollaa kaasa. Kanaaf isatti amannee gaabbii gallee